Guraandhala 18 bara 2014 guyyaan jimaataa akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoon Dirree Shaggarirraa oduu yeroo kanaaf qabanne isin dhageechifna. Oduu har'aa hangafootanan jalqaba. Hawaasni godina Shawaa Lixaa fi Kibba Lixa Shawaa rakkoo hammaataa keessa jira. Uummanni aanaa Dirree Hincinnii balaa waraana mootummaatiin irra ga'u xiqqeessuuf mana tokko keessa bulaa hin jiru jedhame. Baankiin Siiqqee lammiilee hongeen miidheef qarshii miiliyoona 11.5 arjoome. An gurmeechaa gammachuuti amma oduu tokko tokkoonan isinitti himaa hanga xumuraatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Hawaasni godina Lixa Shawaa fi Kibba Lixa Shawaa erga tajaajilli ibsaa, intarneetii fi bilbilaa addaan citee asitti rakkoo baay'ee hammaataa ta'eef saaxilamuun dhagahame. Keessumaa guyyoota muraasa asitti godina Shawaa Lixaatti uummanni aanaa Dirree Hincinnii tokkee kuttaa'ee jibaat dabalataanis godina Kibba Lixa Shawaatti uummanni aanaa Horoo Wancii fi ammayyaa erga tajaajilli ibsaa, intarneetii fi bilbilaa addaan citee haalli uummanni keessa jiru daran hammaachaa dhufu maddi keenya tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti himan. Ibsaan jiru yeroo neetwoorkiin jiru iyyuu wanta hamaa fi iraarsaa ta'e hawaasa irratti ni hojjeta. Osoo uummanni arguu, osoo uummanni suura kaasu jilmaadhaan ajjeesaa waan tureef hamma garuu dhoksaadhaan wantoota kana hunda basic need warra ta'an kana irraa balleessee maal akka gochaa jiru kun baay'ee wal nama gaafachiisu. Keessumaa naannoo Gudarii achiif Dirree Hincinnii hanga Horoo Wanciitti wanti ta'aa jiru baay'ee ulfaataadhaa fi uummanni keenya haala hamaadhaan haga bahee galuu hin dandeenyetti yaalallee haga argachuu hin dandeenyetti ispeeshaalii konkolaataa Dirree Hincinnii fi Amboo gidduu deddeebi'u keessatti abbaa barbaadan hin bulchu akka barbaadan godhaa jiru jechuudha. Keessumaa waraanni mootummaa biltiginnaa tajaajila qunnamtii uummataa addaan kutee qabeenya uummataa barbadeessuu fi saamuudhaan badiin uummata aanaa Dirree Hincinnii irratti raawwachaa jiru garmalee rifaasisaa ta'uu kan eeran maddi raadiyoonii Dirree Shaggar buufata fayyaa keessaa meeshaa fi qoricha fe'atanii deemuu isaaniitiin yeroo ammaa bakki uummanni itti yaalamullee akka hin jirre dubbatan. Dirree Hincinnii keessatti ta'in ta'ee baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf ganda Tokkee kan jedhamu sana keessatti uummanni jara faana hariiroo qabdu jechuudhaan kilinika qabsanii saamanii meeshaa gubanii isaaf illee haga fe'atanii deemanitti ga'anii uummanni amma yoo dhukkubsate mana yaalatti yaalamu ganda isaa keessaa hin qabu. Maddi kun akka ibsanitti uummanni aanichaa sirna abbaa irreetiif osoo harka hin kennine waggoottan 30 darbaniif cunqurfamaa tajaajilaawwan uummataa qoqqobamaa turuu kan ibsan maddi kun uummatichi gocha biltiginnaa hubachuun dugda irraa garagalfachuu isaatiin dararaa hammaataaf saaxilamee jiraachuu himanii yeroo ammaatti waraana bilisummaa Oromoo aanicha keessa socho'u qabata godhachuun osoo uummanni ijaan arguu yakkoota gara jabeenyaa gurguddoo uummata irratti raawwachaa jiraachuu eeran. Bakkee kana hunda keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ni socho'a. Kan hoogganaa jiru mootummaa osoo hin taane waraana bilisummaatu hoogganaa jira. Uummanni illee nuuf taatu isin jalatti hiriirra jechuudhaan uummanni akkatti godheera, uummanni fudhateera. Piroojeektiin daandii Amboo haga Jimmaa hojiidhaaf eegalamanii jira. Kana irratti mootummaan ofii isaatii konkolaataa mootummaa yeroo gubu qaamni argee ni jira. Shaneetu piroojeektiin kun akka hin hojjetamne nu dhorke jechuudhaaf politifaayin isa jedhamu sana gochuudhaaf wanta godhamaa jirudha. Waraanni biltiginnaa yeroo garaagaraatti aanicha keessatti waraana bilisummaa Oromootiin haleelamaa turuu kan yaadatan maddi kun sababa adamoo waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata ba'aa fi galasaa to'achuun dhiphisaa fi gidiraa agarsiisaa akka jiran dubbatanii namoota gara aanaa Dirree Hincinnii seenanii fi keessaa ba'an ugguruun rakkisaa jiraachuu himan. Dabalataanis tajaajilli qunnamtii bilbilaa fi intarneetii aanicha irraa cituu isaatiin firoottan halaala irra jiran odeessa nageenya maatii isaanii Dirree Hincinnii keessatti argamanii argachuuf namoota magaalaa Amboo fi Gudar jiraniif geejjiba kaffalanii gara maatiitti erguun odeeffannoo darbaa dabarsaadhaan argataa akka jiranii fi haalli uummanni keessa jiru akka malee hammaataa ta'uu namni kun himaniiru. Dukaan kiiloomeetira hedduu deemee hawaasni waan keessa jiru Iraaq naannoo keessa jiru maal akka ta'e sanallee immoo adda baasuudhaaf hin deemtate karaa deemullee hin dandeenyetti ga'eera. Amma fakkeenyaaf biraadarii yeroo deemee jedhutti bilbila qabatee hin deemne sodaadhaan ta'e maaf harka duwwaa deemta kan jedhamu mucaallee haga reebanii caccabsanii mucaan kadaadhumaan harkaa ba'e bakka isaan jiru bakka bilbilli jiru maatii akka deemanii nu dubbisanii tiraanspoortiidhaan Amboorraa hirginee biyya ga'anii haga wanta jiru ilaalanii nuuf himanitti ga'eera. Kanaan booda konkolaataan illee deemuu akka hin dandeenye haga dubbatanitti ga'anii. Sababni wantoota tajaajila qunnamtii balleessaniif gochi gara jabeenyaan uummata nagaa irratti raawwatan akka hin dhaga'amnee fi sagalee uummataa ukkaamsuuf itti yaadamee kan godhame ta'uu kan himan maddi kun haala qabatamaa aanicha jiruun karoora isaanii kanatti milkaa'uu akka hin dandeenye eeran.
ibsaa balleessanii neetwoorkii balleessanii akka uummanni dhageettii hin arganneef akka barbaadanitti waan barbaadan akka godhaniif hojjetachaa jiru. Garuu kan harka isaanii jiru kana ibsaaf neetwoorkiillee gochuu danda'an malee wantoota kaayeffatanii ka'an sana hin dalagna hin balleessina wanti kun nuuf mijata itti success taana jedhanii waan yaadatan illee success fida waan kan dandeenyetti ga'aniiru. Gochaa gara jabinaa waraanni mootummaa raawwachaa jiru kana dursee kan hubate uummanni aanichaa balaa uumamuu malu xiqqeessuuf qe'ee keessatti illee mana tokko keessa buluu dhiisee faffaca'ee bulaa akka jiru dubbatan. Mana hin ba'u tokko jedhee karaa hin deemu mana isaa keessatti illee abbaa warraa faatee warraan illee bakkee tokko hin bulletti ijoollonni illee addaan faca'anii bulanii qe'ee keessa jiranitti illee kana gaheetu jira maatiin. Ana maatii qorraa fakkeenya isinii fudhachuu danda'a bakka tokko osoo hin taane gibbii keessa kutaa garaagaraa kan illee bu'ee bakkeerra illee buluunii jira. Wanti dhufu tokko yoo jiraate riskii hir'isuudhaaf buuphaa qabdu baaskeeta tokkotti hin baatiin jedhu. Hawaasni keenya dursee hubateera rakkoon akka sarara ga'us ni beeka. Kanaaf immoo akkasiin of eegaa jira. Walumaa galatti rooroon waraanni mootummaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa keessatti keessumaa gandoota baadiyyaa aanaa dirree Hincinnii keessatti raawwatu daran ulfaataa ta'uu himan. Tokkeen dirree Hincinnii gidduu namni takka deemuu akka hin dandeenye aga kanatti deemanii roggee fi gara dirree Hincinnii akkasii bolaan akkasii warreen engeejimentii baadiyyaan ishee magaalaa dhiyeessee magaalaa irraa immoo waa fudhatee galu sana hambisuudhaaf hawaasa ittiin miidhuudhaaf kun dabalata waraana irratti uummanni sun itti saayikoon akka hin du'uuf wanta yaadamee godhamedha. Baankii Siiqqee lammiilee Oromiyaa godinaalee garaa garaatti hongeen miidhamaniif deeggarsa namoomaa qarshii miliyoona 11.5 taasisuu Daarektarri Koominikeeshinii fi Gabaa Baankii Siiqqee obbo Olii Tafarii raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Waldaa Aksiyoona Liqiif Qusannaa Oromiyaa Waalqoo duraanii kan turee fi baatiiwwan muraasa dura gara baankitti kan ol guddate Baankii Siiqqee hanqina roobaa godinaalee Oromiyaa garaa garaatti uumameen walqabatee hongee cimaa mudateen uummanni Oromoo rakkoolee ciccimoof saaxilamuu hordofee Baankii Siiqqee bakkeewwan hongeen mudatee miidhaa cimaa dhaqqabsiise qorannoon adda baasuun godinaalee shaniif deeggarsa namoomaa birrii miliyoona 11.5 taasisu obbo Olii Tafarii ifoomsaniiru. Qorannoo Baankii Siiqqee taasiseen Oromiyaatti godinaaleen 7 hongeedhaaf saaxilamuu kan himan Daarektarri Koominikeeshinii fi Gabaa Baankii Siiqqee obbo Olii Tafarii marsaa jalqabaaf bakkeewwan miidhaan cimaan irra ga'uu qorannoon irra gahame godinaalee 5 kanneen akka Booranaa, Baalee Ba'aa, Harargee Ba'aa, Gujii Ba'aa fi Shawaa Ba'aa aanaa Fantaalleetiif Baankii Siiqqee qarshii miliyoona 11.5 ramadee deeggarsa midhaan nyaataa fi marga beeladaa taasisuu dubbatan. Qorannaa taasifneeti bakka hongeen kun irratti babal'inaan jiranidha. Baay'ee hongeen kun godinaalee kanaan olitti akka odeeffannoo fi qorannoo keenyaan adda baafannetti gara godina 7 akkas kan ta'an keessatti mul'ateeti kan inni jiru. Ammaaf marsaa kanaaf baankiin kun lammiilee keenya godinaalee 5 keessatti argaman godina Booranaa, godina Gujii Bahaa, godina Baalee Bahaa akkasumas godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee akkasumas godina Baalee Bahaa keessatti kanneen argaman sababa hongeetiin miidhamanii jiranii fi qaqqabuudhaaf qarshii miliyoona 11,500 ramaduudhaan midhaan nyaataa akkasumas immoo midhaan nyaata beelladaaf ta'u yookaan marga jechuudha biteeti kan inni deeggarsa taasisee jiru jechuudha. Baankii Siiqqee wayita waldaa Aksiyoona Liqii fi Qusannaa Oromiyaa turerraa jalqabee turtii gadaa arfan darbaniif uummata Oromoo tajaajilaa turuu kan yaadachiisan obbo Olii Tafarii. Baankichi uummata isaa gama diinagdeetiin humneessuu maddiitti wayita rakkooleen uumamaa fi namtolchee garaa garaa qunnaman uummata bira dhaabbachuun amala dhaabbatichaa ta'uu himanii dhaabbatichi erga gara baankitti guddatee as ammoo caalmatti aantummaa qabu agarsiisuun gahee lammummaasaa baachaa jira jedhan. Baankiin Siiqqee akkuma beekamu baankii uummataati. Baankii uummataati yeroo jennu kanaan duras waldaa Aksiyoona Liqii Qusannaa Oromiyaa ta'ee waggoota 24 darban uummata keenya tajaajilaadha kan inni ture. Gama dinagdeetiin uummata keenya of dandeessisuu cinaatti yeroo uummati keenya rakkoo namtolchee fi rakkoo uumamaa adda addaatiif saaxilamutti immoo baroota darban keessa akkuma kana uummata keenya bira dhaabbachuun amaluma dhaabbata keenyaati. Gara baankiitti guddate asitti caalaatti humna isaa cimsee ergama dinagdeetiin uummata keenya bira dhaabbachuun cinatti balaan yeroo mudatu akka dhaabbata uummataa tokkotti wanta irraa eegamu gumaachuudhaafidha. Wanta kana kan inni murteesse.
Oromiyaa keessatti hongeedhaan alatti uummanni Oromoo rakkoolee garaagaraaf saaxilamaa jiraachuu eeranii gara fuulduraatti ammoo uummata sababoota adda addaatiin rakkoof saaxilamanii wabii jireenyaa dhaban maddii dhaabbachuun hojii dhaabbatichaa akka ta'e kan himan obbo Oliin baankiin siiqqee tajaajila maayikiroo faayinaansii fi tajaajila baankii walfaanaa kennuudhaan baankii addaati erga jedhanii booda uummata Oromoo galii gadaanaa qaban dabalatee hawaasa hunda akkaataa hammachuu danda'uun tajaajila kennaa jiraachuu himaniiru. Hongeen alattis naannoo Oromiyaa keessatti sababoota adda addaatiin rakkoowwan uumaman argaadha kan hin jirru. So isa kana keessattis hirmaannaan dhaabbata keenyaa haala isaa qorachuudhaan wanti barbaachisaan yoo jiraate deeggarsa kan taasisu ta'a jechuudha. Inni kun gara fuulduraatti hojii manaa irratti hojjetamu ta'ee uummata naannoo keenya keessa jiran hawaasa hundumaa bifa hammachuu danda'uun tajaajila isaa qopheeffateeti kan inni jiru jechuudha. Akkuma biyyaatti baankii amala adda isa taasisu qabudha. Tajaajila baankii qofa osoo hin taane tajaajila maayikiroo faayinaansii illee baankii ta'ee osoo jiru kan kennudha. Namoonni galii gadi aanaa qaban yookaan immoo qonnaan bulaan bal'aan baadiyyaa keessa jiru tajaajila baankii sababa adda addaatiin argachuu hin dandeenye qabeenya gurguddaa horatee baankii irraati qabsiisee liqeeffachuu hin dandeenye ammas saanaan baankiin siinqee uummata kana bakkee harcaasee miti kan inni gara baankiitti dhufe hawaasa keenya galii gadaanaa qaban magaalota keessatti dubartoota dargaggoota hojii dhabeeyyii. Baankiin siiqqee baankiiwwan Itoophiyaa keessa jiran hedduu waliin yoo madaalamu baankii kaapitaala guddaa qabu akka ta'e obbo Oliin eeranii baankichi humna guddaa dinagdee Oromiyaa fi uummata Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf liqiiwwan gurguddaa kennuu investoroota deeggaruu fi sharafa alaa argamsiisuuf baankii hundaa'ee dhaabbata mul'ata guddaa qabu jedhan. Kaapitaala dhaabbata kanaa yoo fudhannee ilaalle baankonni baay'een kaapitaala dhaabbanni kun ammatti qabu kan hin qabne baay'eetu jiru. Humna guddaadha kan inni qabatee jiru. Humna guddaa kan ammoo humna dinagdee sochoosuu danda'u dinagdee keenya gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'u gooneetti fayyadamuun barbaachisaadha jedhamee waan itti amanameef liqiiwwan gurguddaa investoroota deeggaruudhaan sharafa alaa argamsiisuu haala danda'uun hojjetee dinagdee uummata Oromoos ta'e naannoo keenyaa caalaatti cimsuudhaaf baankii hundaa'edha. Mul'ata guddaa fi abdii guddaadha kan inni qabu. Abdii fi mul'ata kan ammoo uummata keenya bal'aa qabanne akkuma kaleessa sadarkaa gadiirraa ka'ee dhaabbanni kun dhaabbata seena qabeessa ta'e guddachuu danda'e ammas baankii ta'e caalaatti uummata kana tajaajilee jijjiirama guddaa fidaa jenneeti kan nu yaannu. Oromiyaa fi uummanni Oromoo yeroo ammaa qormaata cimaa keessa jiran keessaa waliin taanee ce'uu qabna kan jedhan obbo Oliin uummata kana balaa uumamaa fi namtolchee irraa yoo hin baraarre tajaajilli kenninu hin jiru waan ta'eef baankii dabalatee dhaabbileen misoomaa biroo uummata Oromoo rakkoolee garaagaraaf saaxilaman kanneeniif xiyyeeffannoo addaa kennuun uummaticha baraaruuf hojjechuu qabu jechuun gorsan. Ummati keenya karaa adda addaa qormaata adda addaatu isa mudachaadha kan inni jiru. Ummati kun hin jiru taanaan tajaajilli kenninu hin jiru. Dura ummata kana baraaruun dirqama keenya. Qormaata kana immoo waliin taanee wal deeggarree dhaabbileen biroollee baankiis ta'e dhaabbileen misoomaa kan ba'uun irratti hirmaatanii deeggarsa kana cimsinee ummata keenya baraaruun xiyyeeffannaa jalqabaa ta'uu qabaa jenna. Dhaabbata keenyaattis ejjennoon keenya kana ummatni hundumtus kanarratti akka hiriiru adaraa jechuu barbaanna.